Jireenya caaluu kan tasgabbiidhaan jiraannu caayaa qur'aanaa jalatti jireenyi nuti barbaannu ijoollee abdii biyyaa egeree dhalootaa gumii baga geessa yaa urjiiwwan markazaa daarul arqamii baga geessa yaa urjiiwwan markazaa daarul arqamii. Bismillaahi furtuu godheen ol seenaa karra dubbiitee galanni keeti yaa mootii nimaa islaamummaa irratti san gubbaan godhi fayyaadha nimaa meeqa arjoomte natti galataa kee galcheen fixu shukran laaka rabbii kooti galataa kee galcheen fixu shukran laaka rabbii kooti yaa tallaalaa ruuxil jismii yaa daddaabaa laa iimaanii qalbii boonoyte qaqoyte ni dhiitaa si karaanaanii yaa bareechaa jirul manaa maa hundaa isii taqwaanii saahibaa kee kasi karaa uttiin daagamtum nummaanii yaa mi'aawaa jecha rabbii caalaa deemaa fi aannanii kasi faaraaruu hoggayyuu meeyoo miiraara cinqiinii yaa urgaawaa zalaalamii shittoo miskiirra haalanii khasiifuun fatee al takkaaf bar waliin arkuu diliini mucjizaa durii fi arraa saniin jijjiirre zamanii caalaa waa hundaa ka ibsuu hin dandeenye nu jechini caalaa waa hundaa ka ibsuu hin dandeenye nu jechini khasiikaara hogayyuu nu hamiyaawa kubeedaachiin balleessuu dangaa bira naannawaa intiqaanu siraanutiin qur'aanaa rabbii qabannee waan barbaannu sanilaa hogga jireenyaa tolfannee waan barbaannu sanilaa hogga jireenyaa tolfannee. Eebbifamtoonni irraan tanaa hundinuu bagatti geessan hoggaa isin laallu inuu boohinaaf haa hunukkaaftan koongiraajulaashinsiiniin jenna baga eebbifamtan gammachuu teessaniif dhufe hundinuu aalii fi firaan gammachuu teessaniif dhufe hundinuu aalii fi firaan qur'aanaan iftanii bareedanii haalaala mul'atan foolee shuruuf ka qur'aanaa tumul'aata isin keeysaan maashaa Allah yaa urjiiwwan baga geeysan guyyaa arraa gammachuu teeysaniif daddarbi'as nuu fidee fagoorraa eega qabdan lafan kaayii naa fuulduratti ariifadhaa Ferraatu mureenaa gahee jechuu haala lallagaddaa Ferraatu mureenaa gahee jechuu haala lallagaddaa Jireenya caaluu kan tasgabbiidhaan jiraannu caayaa qur'aanaa jalatti jireenyi nuti barbaannu ijoollee abdii biyyaa egeree dhalootaa gumii baga geessa yaa urjiiwwan markazaa daarul arqamii baga geessa yaa urjiiwwan markazaa daarul arqamii barsiisaa qur'aanaa sin jenna nuuf galatoomii hedduu kan kee guddaadha galanni galchineen finnu abadu halkaniif guyyaa hin jettu hin filtu qorraan fi aduu daddabee takkaa hin jenne eegalaan miteetiif yaadu qur'aanaa rabbiin hungahuuf haddaa du'aa habbuytanii jazaa keeysan ee rabbummaan haa galchuu bor jannataanii والله في الرجل متي لقمان ديني لفاتا waa'ee kan kee haasa'e himuuf anjechaatu na hanqata
قلتا خسفا قلتو ربين كوني فوق العرش نفجير أدو أستاذي خو أستاذ محمد أبدوشي نفجير أدو أستاذي خو أستاذ محمد أبدوشي بيه وفي بريد دومي مالتو ما تجالا بيتو هرمي قاتوكو دفتو مامي سلالا جراتو بيا نباسي نوتي جالن فيلني غافا بيا ورما دينو واني يادا من مدني وي بيي في سلافايا تسقبي دايو ركنيس هايا هما ميتي غرو نوتي يو عمفين دمنيس ركو خاموني أفسينا نو إيغا ربي برني إسا غابر قرآنا جيرينيا خينيا جيراني نما تاكا ولين بينين فقودي هو ولدفنين ilmaan haadha takkaatirraa inuutuu wal maxxanfanne diin rabbii keenya baranne barsiisuudhaan muddiidhanne akkana jaanii hoggaa daarul arqam keessa dhayne akkana jaanii hoggaa daarul arqam keessa dhayne jireenya caaluu kan tasgabbiidhaan jiraannu Cahaya Qur'aana jalatti jireenyi nuti barbaannu ijoollee abdii biyyaa egeree dhaloota gumii baga geessa yaa urjiiwwan markaza daarul arqami baga geessa yaa urjiiwwan markaza daarul arqami barattoonni arraantanaa hedduu eenuuf galatoomaa yeroo dheeraa fi fajjanii turtan ilaa hanga ammaa daddabnee abooyifannee osoo hin je'in takkumaa rakkoo maadaamiidhaan bubbii famaa olii garraafamaa har tokko markazaa fiisaa miraa hujiidhaan cinqamaa arra geessanis barachaa barsiisuudhaan ta'aabamaa Khana waji yeroo garii shabakaadhaan daddarbamaa wareega qaalii kafaltan qaama keessuu tafiyyamaa hadiyaadhaan siniif qabaa tanatti kenne ustaazni Najiin jeen addaame galatoomaa sin hundini isiniin ga'e amaanaa ibduubaan irraa yaadinaa qomantii hasidaa jecha hasharaatti lakkaawinaa qomantii hasidaa jecha hasharaatti lakkaawinaa ammallee jajjabaadhaa barattoonni daarul arqamii waan jabduu harkaa qabdanii isinii irraa qabu hamii ammallee fuulduratti furgaa baradhaa yaalammii toonumaatu jira baraa eenyu abbaan diin islaamiif keessaafuu yeroo ammaafaa ni beeytaa'e akkasimii waa hedduutu nu bubbisaa yaadii roome kamtu kamii adda waan lalleeysa seenan baraarru karasamii saniif barachuun dirqamaa xiqqaa guddaaf itti himii saniif barachuun dirqamaa xiqqaa guddaaf itti himii tokko taha wal qabadhaa adawiif gurran kanneenaa isinuma abdiin biyyaa jajjabaadhaa tahaa gamnaa diin keenyaaf numatu jira jennee murachuudha qabnaa hin barbaannu adaadhihaa qur'aanaan firraa ittibnaa yoo muraannoo nu qabannee bakka jennu sanni teenyaaf yoo muraannoo nu qabannee bakka jennu sanni teenyaaf jireenya caaluu kan tasgabbiidhaan jiraannu Cahaya Qur'aana jalatti
inni nuti barbaannu ijoollee abdii biyyaa egeree dhaloota gumii baga geessa yaa urjiiwwan markaza Daarul Arqami baga geessa yaa urjiiwwan markaza Daarul Arqami baga geessa yaa urjiiwwan مركزا دار الأرقمي مركزا دار الأرقمي مركزا دار الأرقمي مركزا دار الأرقمي